Seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa heera shanan bareentummaa mana odaa bultum namni nama ajjeese gumaan isaa 100 bareentuma shanan fardi gama galee nama nyaataa jedhe. Muummachiyeerii warree meetaadala suwarree qarrarraadan suwarree barbaadaa ijoollee sadeentiruu wal baddee qommoon baasaa galee hooni sangoo bargalee Khanis Afrikaa keessa badee ijoollee barbaadaa sadeentiruu wal baddee. Afaan waan dubbatan ilmaan abboof aayyoon afaan baratti kanaaf irra badidham. Duuba Oromoo keenyaan aksuun barada. Ammoo Oromoon amta arjun olcallaamu Oromoon waa talleen hin jirti waatiin Oromoo muunyo yaayya Oromoo warteen orma Oromoo aksuun beeka. Namdu hin ka'u aadan waan duute amma yoo fufuwan inum kaate yoo gositti walii galtu.